guyyaa har'aa argaatis jirtan jedheeti yaada mata duree gubbaa irratti barreessee jira. Keessumaaniyyuu dhimma haala yeroo irratti kan mari'annu dhimma haala yeroo ammaa kana keessumaaniyyuu waa'ee amantiitiin yeroo ammaa kana uummata keenya walitti buusuuf ammaa kana ajandaa nu kaayanii ajandaa uummanni Oromoo irratti tokkummaa ofiis dhabaa jiru akkasuma immoo qabsoota illee duubatti deddeebisuu fi shira sharanii yookiin shira kallattii kamiin uummata Oromoo gargar baafnaaf yookiin uummata Oromoo musliimaaf kiristaanaa kana walitti buufna jechuuf yeroo dheeraa kan itti tilmaamachaa turan yeroo dheeraa kan itti abjachaa turan amma ammoo dhugeeffachuuf shira diinaa xaxanii ammaa kana uummata Oromoo keessatti darbanii yeroo ammaa kana uummanni keenya keessumaanii ustaazonni keenya hedduun irraa dubbatanis turanii xumurameetis jira dubbichi. Garuu warroonni ammallee hanga har'aatti ajandaa godhatanii deemtan keessumaaniyyuu sheekotii haa ta'u eenyus yeroo ammaa kana ajandaan waa'ee kanaa hin barbaachisu tokkummaa Oromoo diiguuf yoo ta'e malee waan hin barbaachifneef kanaaf kanaaf ilmaan Oromoo idila addunyaa irra jirtan yeroo ammaa kana uummanni keenya hedduun waan kana ajandaa walii godhee akka ajandaatti keessumaaniyyuu irra deddeebi'ee haasa'atis jira. Fira isinitti hin fakkaatin namoonni amma waan kana kaasanii haasa'an kun kan diinummaa Oromoo yookiin ammoo Oromoo addaan baasuu barbaadu malee waan kanaa miti jechuudha. Kanaafi uummanni keenya idil addunyaa keessa jirtan personally waan fedhis yoo ta'e yeroo ammaa kanatti wanti barbaachisu tokkummaa uummata Oromooti. Qabsoon uummata Oromoo karaa fuulduraatti kan ammaa kana socho'aa jirtu tokkummaa uummanni Oromoo deeffachaa jiruu fi kan irra hojjechaa jirudha. Horroonni tokkummaa Oromoon feene yeroo ammaa kanatti waan tokko qofa qabatanii irra deddeebi'anii uummata keenya walitti kakaasuuf keessumaaniyyuu ammaa kana waan biyya keessatti deemaa jiru quba qabdanii jeetii yaadaa namoonni hedduu yoo quba qabaachus baattan dhimma amantiitiin namoonni hedduu walitti gaarreeffachuutti jira. Dhimmi amantii kun ammoo dhimma hamaadha. Dhimma hamaa irratti ammoo yeroo ammaa kana ajandaa namoonni gootanii deemaa jirtan sheekotii yookiin ammaa kana eenyus haa ta'u nama dhuunfaa abbootii amantaa akkasuma ammoo qeerroo fi qarreen keenya warroonni amantaa musliimaa. Ani akka nama tokkootti amantaa musliimaati. Dubbatamee jira sheekotiin irraa dubbattee jirti. Dhimmi kun dhimma eenyutu kaasee waan jenneen hunduu akka Oromootti laaluu qabu keessaa jechuudha. Wanta kana qabsoo amma dhufte tana qabsoo kan fuulduratti deemu jirtu tana uummanni Oromoo waan xiqqaan hin fidanne. Amantiin dhugaadha eenyus walii kabajuu qabu. Namni sun maaliif waa'ee amantii kana kaasee jettanii yaaduun murteessaa keessaanuu dhaloonni ammaa. Dhaloonni ammaa namni kun maaliif ajandaa kana kaase? Yeroo tanatti ajandaan kun maaliif ka'uu barbaachise? Uummanni Oromoo yeroo ammaa kana waraana adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbachaa jira. Tokkummaa uummata Oromoo addaan diiguuf waraana adda bilisummaa Oromootiif uummata Oromoo gargar gochuu waan barbaadaniif jechuudha. Wanti namni ammaa kana waan kana ajandaa godhatee gabbahee guyyaa fi guyyatti yerootti guyyaa tokko keessa yeroo sadii ol laayivii irratti deebi'ee irra haasa'aa jiru tokkoffaa namoota dhimma waraana adda bilisummaa Oromootiif bilisummaa Oromoo hin barbaannedha jechuudha. Dhimmi amantii dhugaadha. Eenyu walii kabajuu qaba. Anis eenyullee walii kabajuu qabna jechuudha. Akka Oromootti osoo hin taane akka musliima addunyaatti kiristaana idil addunyaatti akka amantoota biraa hundatti walii kabajuu qabna jechuudha. Yoo kana walii kabajuu hin dandeenyetti biyyi sun maal ta'uuf deemti waan jedhu gaafiin kun ka uummata musliimaa hundaati. Dhimmi sallallahu alaihi wasallam rasuula arrabsuu nama wallaalatu arrabsee nama ammoo wallaalatu waan kana godhe jechi jedhu dogongora. Namni kun taargeetii godhatee waan kana irratti gabbahee arrabse yeroo eeggatee yeroodhaan qopheeffatanii irratti ajandaa kana darbinaaf jedhaniiti. Yeroo ammaa kana ammoo uummanni biyya keessaa rakkoo hamaa keessa jira. Yaa uummata Oromoo ka beekuu qabdan keessaa fi dhaloonni
yeroo ummanni Oromoo rakkoo wal fuudhee harkaa qaban kanatti ummata Oromoo saayikooloojii isaanii jijjiiruuf ajandaa irratti darbanii jechuudha. Ummanni Oromoo ajandaa takka yoo argate dhugaan ajandaa masa walii gad oofan ni beeka waan ta'eef. Ajandaa kan qopheessinaaf yeroo kanatti jedhamee waan qophaa'etu har'a gabbahee yeroo ammaa kanatti ummata keenya burjaajessaa jira jechuudha. Ummanni keenya burjaaja'uus hin qabne. Waa'ee amantii deebi'ee jira. Abbootiin amantii kiristaanaa wanti kun ilaallatu, wanti kun Wallagga bakka hin bu'u, wanti kun Oromoo bakka hin bu'u jedhamee jira. Wallagga keessatti namni kun hin dhalate. Ani Wallaggaan bakka bu'a jedhee akka nama tokkootti bakka Wallaggaa bu'ee dubbachuu hin danda'u. Nama dhuunfaa waan ta'eef. Dhaaba waraana adda bilisummaa Oromoo bakka bu'ee dubbachuu hin danda'u. Nama dhuunfaa akka qeenxee isaatti yookiin akka nama dhuunfaa tokkotti bahee dubbatee jira jedhama. Dubbatee jira. Nama san danda'amu uummanni musliimaatiif kiristaanaa wal fakkaatanii tarkaanfii irratti fudhachuun ni barbaachisa. Ni barbaachisa. Kan amantii musliimaatis akka bahee hin darrine waan jenneef yookiin hin arrabsineef yookiin waa nama qeeqneef qaba fudhatamuu qaba. Kan ammoo irratti hojjetamuu qaba, irra hojjetamuu qaba. Eenyu irra hojjeta uummata Oromooti jechuudha. Garuu ajandaa ta'ee yeroo addaan qooduuf uummata Oromoo kana keessumaan waraana adda bilisummaa Oromoo miseensa waraana adda bilisummaa Oromoo jechuun waan taargeetii qabatanii ittiin deemaa jiran uummata Oromootiif waraana adda bilisummaa Oromoo adda fageessuuf kaayyoo kaayyeeffatanii deemanidha. Uummanni Oromoo ammoo jaarraa hedduu qabsoo hangana achi sochootuu fi qabsoo hangana heedannu yookiin abdannu jiraachaa hin turre. Waraanni adda bilisummaa Oromoo jaarraa dheeraaf jiraachaa ture. Garuu hojjaadhaan garsiisee hanga yeroo ammaa kanatti argisiisee hin jiru. Kanaaf tokko waraana amma jabaatee waraana keenya bira dhaabbataa jiru xiqqaa fi guddaan keenya keessumaa ijoolleen biyyoota alaa keessa jirtan biyyoota arabaa keessa jiran hundi isaanii yeroo ammaa kanatti guruppii halkanii fi biyyaa irratti hojjetanii gargaarsa barbaachisu gochaa jiranii jechuudha. Gargaarsa kana akka bira dhaabbanneef keessaan guruppoo amaaraa keessa deemaati dhaggeeffadha uummanni Oromoo jechuudha. Akkamitti Oromoo gargar baafnee baafi kaabatti addaan cabsinee shawaa qabannaa uummanni keenya yeroo ammaa kana burjaajii keessa seenaa jira. Uummanni keessaan uummanni biyyaa please tokkummaa keenya yookiin tokkummaa uummata Oromoo kan hin balleessa ta'u ta'e uummanni ballee tokkummaa isaanii gadi qabeessaa yookiin ammoo bu'uura irraa hin kaa'u. Kana jechuun caba ammaa kana kallattii diinaaf banuudha jechuudha. Ummata diinaatiif yeroo ammaa kana kallattii banuun ummata keenya irraa hin barbaachisu. Keessaanuyyuu yeroo ammaa kana namoonni xiinxalaa hubadha. Namoonni waa'ee ummata Oromootiif yookiin dhumaatii ummata Oromootiif beela ummata Oromootiif guyyaa takka gabbahee dubbachuu hin dandeenye. Laayivii irratti guyyaa takka dubbachuu hin dandeenye. Peejii isaarra waa takka barreessuu hin dandeenye. Har'a waa'ee ajandaa kanaatiin gabbahee guyyatti gisee 3-4 ajandaa godhatee gabbahaa jira jechuudha. Maaltu keessa jira? Maaltu keessa jira? Jawaar ilma muslima Jawaar muslima ta'ee takkaa muslimaaf dhimma muslimaatiif dhimmamee hin beeku. Dhimma salaata isaatiif dhimmamee hin beeku Jawaar. Horreebi. Dhimma salaata isaatiif dhimmamee hin beeku. Namoonni keessa beektan ni beektan. Jawaar waa'ee sabaa irratti Oromoo takka ta'etti Oromoo tana garamitti fuulduratti oofna Oromoo fi Oromiyaa tana akkamitti bilisoomsinaaf nama hadhallee lubbuu isaa wareegeedha jechuudha. Dhimma Jawaariitiin wal qabatee dhimma amantiitiin wal qabatee kan dubbiin sun dubbatamee uummata Oromoo irratti qulfiin bootaan eessa jedhamee waan taargeetii barbaadamaa ture. Keessaan guruppii Amaaraa Imoorraan haa ta'u, Telegiraamaan haa ta'u, Waatsaapiin haa ta'u, Feesbuukaan, Meseenjaraan haa ta'u keessa seenaa dhaggeeffadha. Keessa seenaa dhaggeeffadha. Waan shiramaa jiru, waan ija kiyyaan argee, waan gurra kiyyaan dhagahee, wanta kana gabbahee dubbachaa jira jechuudha. Warri waan kana hin beekne, warri ammallee abbaa garaa bilisiqinnaa hojii warri raatuun bilisiqinnaa hojii walii gassochootu har'allee uummata keenya irratti waan kana taargeetii godhattee ittiin fiiddee waraana adda bilisummaa Oromootiif dhimmi waraana adda bilisummaa Oromoo uummata Arsii, uummata Harargee akkas godhe, uummata Musliimaa akkas godhe. Qabsoo kana kan eegale Oromoodha. Oromummaan eegalan malee amantiidhaan hin eegalle.
amantiidhaan kan eegalen jiru yoo mililikiin ta'een amantiidhaan eegale hin jiru. Siyaasaan Itoophiyaa amantiirraa kaate dhugaan amantiirraa kaate garuu uummanni Oromoo Oromummaaf malee amantiif qabsaa'es hin jiru qabsaatis hin jiru jechuudha. Uummanni Musliimaas ammoo waan kana dhugaadha. Qabsoon hanga ammaa godhaa jiruu fi aarsaan hanga ammaa godhaa jiru kun kan Musliimummaa osoo hin taane kan Oromummaati jechuudha. Kana beekuu qabdanii warroota wallaalaan keenya waan dhagaheen fiiga. Dogongorri Oromoo qabu keessaa wallaalaan keenya waan dhagaheen fiiga. Waan dhageettaniin hin fiigina dhaabbadhaa laala eenyutu duuba jira eenyutu godhe eenyutu dubbate maaliif dubbatame jettanii dubbii tokko osoo hin tilmaamin ol kaatanii saba keessatti fanjii hin darbina. Fanjiin namichi kun darbe fanjii uummata Oromoo addaan bittinneessuuti jechuudha. Fanjii Jawaariin achitti ajjeesisiisuu barbaaduuti jechuudha. Wallagga keessa wallagga ka jiru Oromoo qofaa miti Amaaraa. Oromoo afaan Oromoo dubbateef Oromoo hin jedhina. Namni kun wallaggas bakka hin bu'u. Oromoo ta'eef yookiin afaan Oromoo dubbateef namni kun Oromoo jechuu hin qabaatina. Anallee ta'u inni kun eessarraa dhufe maaliif dubbate eessaan Oromoodha kan jettan qorannaa gaggeessuun gaggeessin namni tokko afaan gabbahee Geetaachoo Araddaa afaan Oromoo dubbate Oromoon harkuma Oromoodha jettee jala gajjetti. Kun dhugaa jirtu. Maaliif jecha girri isaa jecha jedhame suni jecha dhugaatii jechuudha. Jechi girri isaa dhugaatii. Oromootu waanuma arge jala fiiga. Jechi dhugaatii jechuudha. Kanaaf ammoo waan sanirraa of eeguu qabdan. Keessumaan yeroo ammaa kana ajandaa godhatee waan kana jala fiigaa jirutu jira. Sheekotii please hingaya bakka. Karaa amantiitiin illee uummata keenya walitti hin buusina. Hingaya dubbatamee jira jedhamee jira dhiifamni gaafatamee jira. Rabbillee namni tokko yoo balleesse rabbillee jechuudha. Rabbillee yoo waa balleessite nakadhuu jedhe. Nakadhu jedhe. Kadhannaan Rabbi Gafuurur Rahiimi nama araarama nama waan salphisaa jechuudha. Namni ammoo gabbahee amma kana booyanii horroonni amantii kiristaanaa uummanni musliimaa bira dhufanii booyanii kadhatanii jira. Qeerroo fi qarreen keenya gabbaanii irraa dubbachaa jiran. Kanaa ol dhiifamni hin jiru. Dhugaadhaa dhimmichi nama aarsaa. Dhimmichi nama aarsaa. Dhimmichi ammoo waan tokko beekuu qabdan uummanni musliimaa. Dubbiin tokko dubbatama. Dubbii san eessaa ka'ee fi maaliif ka'ee hubadha. Namni badii balleessu nama beekaa miti. Nama wallaalaa. Namni wallaalaa badii balleessa. Waan inni badii balleesseef garuu hawaasa keenya diiguuf sagantaa itti qabatanii waan deemaniif sagantaa waan itti qabanii jiraniif uummanni keenya of qopheessuus qabdan. Viidiyoo tokko isin agarsiisa. Viidiyoo ajaa'ibaati. Viidiyoo kana laala. Keessaan uummanni Oromoo biyya keessa jiru jechuudha. Dhaggeeffadha. አንድ የታሪክ ተመራማሪ ናቸው የተባሉ ሰው ወሎ የኦሮሞ ነው ወሎ ኦሮሞ ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ህዝቡ ሲወያይበት አስተያየት ሲሰጥበት ሲነጋገርበት ነበር። አይተውት ከሆነ ወይም ደግሞ ስለሱ ሰምተው ከሆነ ይህን ጉዳይ እንዴት አዩት? እንኳን ወሎ ወለጋ ኦሮሞ የሚነገርበት ሀገር እንጂ የኦሮሞ ሀገር አይደለም። ለምሳሌ ወለጋ ቢዛምን ነው ወይም ዳሞትም ግማሹ ዳሞት ነው። ኤሊባቡር እናሪያ ነው ከሰፈረው በኋላ ነው ኤሊባቡር የተባለው። ሀረር ደዋሮ ነው። አርሲ ፈጠጋር ነው። ሰላሌ ግራሪያ ነው። ወሎ ላቁ ሞልዛ ነው። ራያ አንጎት ነው። ዛሬ የምትላቸው ወረባቦ ወረይሞ የምትላቸው እንደ አማራ ሳይንትን እንደ ቤተ ጊዮርጊስ ናቸው። ወሎ ቀርቶ ሀረር ወሎ ቀርቶ በብዛት አማራዎች ሚያጃዎችና ሀዲያዎች ሀገር ነው። ለወለጋ የአንፊሎዎቹ የአማራዎቹ የሚያጃዎቹ ሀገር ነው። ዛሬ ወለጋዎት ገረግሯቸዋል። እነሱ ቀደም ሲል ጥንት ነዋሪ ይዙ kanaaf amma kanatti waan kanarraa waan hedduu waan nama ajaa'ibudha kan waan kana keessatti dubbatan
dhaggeeffadha qophii amaaraa dhaggeeffadha laala kun ummata amaaraati sheer godha warra zana jirtan sheer godha waliin gaha so ummanni Oromoo gaafa amaarri tokkummaa ofii ummata Oromoo addaan bittinneessaa amaarri immoo tokkummaa ofii akkana cimsan Oromoo maal ta'uuf deemta musliimni biyya san keessa maal ta'uuf deemtan musliimni biyya san keessa maal ta'uuf deemtan kiristaanni biyya san keessatti maal ta'uuf deemtan dhagahaa jirtan wallagga tan mush walloo jedhema walloo miti wallagga lafa amaaraati jedhe shawaan lafa amaaraati jechaa jirti nuti yoo duula Tigraayitti duulle isin maaliif deemtanii lafa san irratti hin galle jechaa jira lammaa kana koro dhagaa jirtan asirraa deemtanii maaliif achirratti hin galle shawaa irratti maaliif hin galle akka nama baqateetti maaliif irra hin qobanne jechaa jira amaarri hardhallee biyya keenya keessa seentee biyya keenya keessa galtee ummata keenya keessa teessee qobattee akka qobattutitti biyyi keenya jechuuf deemti jechuudha garuu ummanni Oromoo hardhallee wal qoodaa jirtan hardhallee wal qooduu jirtan hardhallee wal cabsuu jirtan yaa ummata keenya beekaan keenya wallaalaa keenya sirreessi wallaalaan keenya beekaa keenya jalaa dhaqe amma kana biyya addunyaa tanarratti namni guute beekaan callisee wallaalaan iyyaa jira jechuudha beekaan callisee mana galee jira yoo dubbate irraan fudhatamu wallaalaan anas irra beekaa waan jiruuf kanaaf wallaalaan keenya walaa dhaggeeffannu beekaan keenya wallaalaa keenya barsiifnu yoo kanan ta'in Oromoo fi Oromiyaallee amma kana yeroo jaarraa 21ffaa kana keessatti saba kana addaan baasuuf warri deemaa jiru keessumaanuyyuu warra ajandaa guyyaa dheengaddaa dubbii gabbaasee dubbii san qabatee fiigaa jirudha jechuudha ajandaa san nurraa dhiisa ajandaan sun hin barbaachisu ajandaa ammaa kana waa'een amantii gahaadha waa'een amantii sheekotiin irratti hojjechaa jiran sheekotiin hin xumuranne sheekotiin ammoo waan barbaachisu hunda ummata Oromootiin ni gahan abbaa kana wallaalaan keenya guyyatti gizee sadi waa'ee amantii qabatee gabbahee ummata keenya addaan kutuuf deemaa jirtu dhaabbadhu maqaa hayyoota Oromootii fi wareegamtoota Oromootiin dhaabbadhu waraana adda bilisummaa Oromootii fi waraana bilisummaa Oromootiin wanti nama kana walitti qabdee dhiibbaa waraana adda bilisummaa Oromootii fi uummata Oromoo addaan kutuuf deemtus hin jiru dhaabbadhu lafee waaqoo guutuutiin jaarraa abbaa gadaatiin elemoo qilxuutiin nadhii gammadaatiin isin gaafadhaa jechuun manni Oromoo bal'aan dhimmi nama dubbatee kun dhimma waraana adda bilisummaa Oromoo keessallee hin galu dhimma ammallee ummata kiristaanaa keessallee hin galu dhimma kana ummata musliimaatiif ummanni kiristaanaa waliin gahee waliin waan kana irratti dalaguu qaba kana boodamu ajandaa godhatanii gabbaatanii ummata keenya ka biyya addaan hin qoodina rabbi sodaadhaa yeroo ammaa kana Oromiyaan cabdee jirti bakka Oromoon cabdetti ummata Oromoo itti dabaltanii cabsuuf hin deemina haa ga'u walaa barsiifnu ulirraa haa hubannu wallaalaan keenya beekaarraa haa hubannu beekaan keenya wallaalaa keenya haa barsiifnu
beekaan callisee wallaala yoo ka'eyyuu ta'e wanti dhufu tokkollee hin jiru ballaan ballaafomaa hin godhu. Kanaaf ammoo dhimma kana ammallee gabbaatanii warroonni ajandaa godhatanii guyyaa fi guyyaa irratti waa'ee nama tokkoof yookiin namni tokko gabbahee dubbateef ummata Oromoo bal'aa walitti hin buusina. Lafee hayyoota kalee dhumaniitiin lafee kaleessa gootota dhumaniitiin isin gaafadhaa jechuudha. Waraanni adda bilisummaa Oromoo hadhallee ummata Oromootiif jedhee aarsaa kafalaa jira. Namni tokko mana ofii keessa taa'ee osoo bosona keessa hin deemne osoo dhagaan gufuun isa hin dhoofne yoo sa'aatii 24 beela deeme yookiin beela ka oolu ta'e osoo aduun isa dhahin mana isaa keessatti hanga miidhamu hanga gubatu hanga rakkatu nu hundi keenya ni beeknaa jechuudha. Garuu ammaa kana teessee waca bareen ammaa kana teessee ummata Oromootii fi waraana adda bilisummaa Oromoo irratti qoostu dhaabbadhu. Warri shira qabee yookiin shira kana qopheessee waraana adda bilisummaa Oromootii fi ummata Oromoo waliin buusuuf kiristaanaa fi musliima waliin buusuuf karoorfate yeroo dheeraa karoorfatanii irra dubbachaa turan guruppii jiru keessa kaamaaraa keessa seenii laali. Diina kee irraa fagaattee baruu hin dandeettu Oromoo. Diina kee keessa seenii laalii hubadhu waan san irraa baradhu waan inni sitti deemuuf san irratti qophaayi. Shirri ammaa kana iimoo guruppii keessa seenaa, telegiraama keessa seenaa, waatsaappii keessa seenaa, zuumii keessa seenaa, iddoo amaarra jirutti Oromiyaa kana akkamitti bittinneessinaa. Targeetiin isaan qaban Tigraayin akkamitti ofirraa deebifnaan osoo hin taane deemaa Oromiyaa keessatti baqadhaa jechaa jiranii jechuudha. Warri dabra biraan irraa buqqa'ee ammaa kana karaa qarraa deemee jira. Salaalee keessa Shawaa keessa bittinnaa'ee jira. Ammaa kana gorsi jarri wal gorsaa jirtan meeshaa keessan fudhadhaa kara san deema. Naannoo san qoradhaa. Shawaan teenya jechaatis jirti Amaarri. Yaa Oromoo uummata rafi. Shawaan teenya yoo asii maalii fi dabra biraan irraa dabra siinaa deemtan dabra siinaa irraa maaliif kana Gondariif Baardaarii deemtanii jedhanii wal gorsaa jiran. In dhageettan yoo taate viidiyoo kana laala. Dhaggeeffadhaa waan kana sirriitti. እንዴት ነው አማራ ተፈናቅሎ የድረስ ልትሄዱ? ከዚህ በኋላ ምክንያት ውዶች ማንም ሰው ሊሞት ይችላል። እኔ አሁን ሰረጣ ልሞት ይችላል። ወባዳ አማር ለስራ ቡቃይ ዮኪን ደብረ ብርሃን ራ ቡቃይ ዴሚ ሰላለ ሴኒ የቻኒ ጅራ ሻዋ ኬሰ ሴኒ የቻኒ ጅራ ሻዋ ኬሰ ሴኒ ጀቹን ታርጌት ያቺ ጅሩ ነው ቆጴሲኖ ዱፍና ጀቹ ወለገ ኬሰት ጉያ ደንገዳ ናማ ሜጋቱ ዱይ ነመ ቶርባ ከመቱ ዱይ አገፈት ኦሮሞ ወሬ ረፍት አገፈት ኦሮሞ ወሬ መላማንቲ ወልቆዱ ጅርቱ ሽር ኦሮሚ ባክሴሲ ከነ ባቴን ፊግን መቃመንቲ ትፍተኒ ሽር ስረባችሳ ጅረን ዲኑማ ስርት ለብሳ ጅረን ይቹ ኡመኒ ከኛ ዲኑማ ተነከሳ በሁካ እሚ አመንቲ ዱጋዳ እሚ አመንቲ ገሩ እሚ አመንቲ ፈከሰኒ ሽር ኑረት ደለጋ ጅረን ኡመኒ ኦሮሞ ቤከቹ ቀብደኒ ይቹ ዮ ከነም ቤከትን ጫባ ኦሮሞቲ ፊ ኦሮሚያቲ ካናፍ ፕሊዝ ኡመኒ ኦሮሞ አመለ of duba debiya warroonni targeetii godhatanii fiiddan please maqaa hayyoota Oromootiin wareegamtoota Oromootiin Oromoo addaan hin diiginaa jedheetiin isin gaafadhaa. Kanaaf dhimmi keenya guyyaa har'aa Oromiyaan maalitti oolte kan jedhu. Kanaaf uummanni keenya Oromiyaa keessatti rakkoo hamaa keessa jira. Uummanni keenya rakkoon hamaan inni keessa jiru yeroo ammaa kanatti keessumaa bilisinnaan nama maallaqa hin qabneen dubartii manguddoo dhiiga kennaa jechaatis jiran guyyaa irraa odeeffannoon Oromiyaa irraa nu ga'ee jechuudha.
dhiiga kennaa raayyaa ittisa biyyaatiif dhiiga kennaa jechaatis jiranii jechuudha. Ammoo dargaggeessaa fi shamara yeroo ammaa kana dirqaman karaa waraanaatti oofaa jiran yookiin qarshii 1,500 hanga 2,500 kan gaafachaa jiranii jechuudha. Biyya keessatti yeroo ammaa kana kan gochaa jiran waraqaa eenyummaa guutuun guututti haaromfamuu qabaa jedhaniiti jiran. Waraqaan eenyummaa haaromfamuu irratti maal godhaa jiranii? Waraqaan eenyummaa yoo hin haaromfamin eenyullee socho'uu hin danda'u. Haaromfachuuf yoo ammoo dhatte ammaa kana qarshii 1,500 hanga 2,000tti si gaafatanii jechuudha. Kana jechuun saamicharra jiranii.